السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لقيفتوني كنيا كم جرتان كل سجنتا بيكتو كنيا والبرا تي سجنتا بيكتو كنيا والبرا برباجي سما سجنتا كنا وبتشوران يرود الدتي كافي هواس كنيا رانوكا وبتشوران بيكتو كنيا والنسينجا وف كورفويتي أسبوع جرتي كنا وارس سجنتا أجل كما يصير كسمة تكوزين كبتي أشوف جرتي مي كسمة كنيا لقيفتو كنيا والبرا سجنتا كنيا سندمنتور طلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، وبوليان كان بيا كيس جرتني في كان بيا على جرتن كان حواس مسلمات تاتني في كان سبان وجول أمة أورمو تاتن hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu, isin wajjin haa jiraatu jecha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Duuba gaa akkuma namni hedduun gaa durallee kan beekullee hin dhabamu, nama nuun beekneefillee gartee of barsiisuu si'a duraan ni ta'a jedhee amana. Insha Allah ani maqaan kiyya Muhammad Amin Umar Muhammad jedhama. Dhalataa زوني بالي أكو مثلا أنا قاسرة عند يبسانا واريو جاما. هيا أرسل تاجا شمان وعلى شمان كيس جراتني يروم ما كانتي قالتون أستاذ كينا بين كانتي فنا وهم جاكينس كبر الدنيا ستيها شو كيسني في قالن كيسن ودار ربي لاش نهدي بوجنا ما أما أستاذ مال هدوش تجيرتن ونوجين كيسن مال تجيرتن في بسا دوبا قا أكما بوليسي كينا حسن نقافتو داف يالي دلقان كينا دلقا وقما إيرو إيرا الرتقا قرتي وقما إساق أونودا برنوتا ديني في دعوة بيكيس سوسجوني كرا قرتي أمياته في إذا سنو كسما كرا بيكما دولان أبوني كينا إرقفاني دعوة منطقة إذا نافوغا قرتي تنيني magaalota jiran keessaa fi baadiyyoota keessa sosocho'uudhaan hanga ammaatti da'awarra kan jirru taha. Ani haala baruu barsiisuullee waggaa 19 umrii kiyya haala baruu barsiisuudhaaf ijoollee uummata islaamaa kaddamuudhaan yeroo dheeraa kan dabarse, ammas isuma sanitti kan jiru. Amma ammoo haala addaa haala fooyya'aa taheen du'aata akka kennaa gartee nutti hidhatan baasuu yaaluudhaan haala baruu barsiisuu irratti ammas akkasitti bifa saniin barsiisaa jira. بفهم مياتين برنامج الدنيا قال شيء تنجح برسيسو مقال مشامنة كيستي بس إذا لفظ راشدين جاءوا الناس نتي كستي بفسانين برسيسو جير. أكا بيقول تكلم عن سواء دقيقين توري أكا كتابة برسو جيرتن واي إسلام مرتي واي بيكم سارتي وين سبوكا مكان؟ Dhugaadhaa as dura kitaaban walloo afaan oromootiin illee hedduu baasee jira. Walleedhaan sunillee hedduun ijoollee baruu barsiisuu keessatti irratti kakaasuudhaan manxiqaa teennaata zoonii baaleessanii fi arsii kibba arsii lixaa kana hedduu keessa facaatee jirti. Namni hedduutu irraa fayyadamee bifa garaagaraatiin bifa asoosamaa fi eeganaa gartee dhaamsa guddaa of keessaa qabduun hedduu kaasitaan waraabamtes ni jirti. Qilleensa irraan ooliin akka barreeffamtee jirtu illee ni jirti. San biratti immoo kitaaba gartee makaanatul ilmi fil islaam jedhu barreessee garuu maxxansinee amma yoo rabbi naa fedhe gara maxxansuutti gartee deemuuf jira. Inshaallah makaanatul ilmi fil islaam jetti. Makaanatul ilmi fil islaam jechuun ammoo gahee ilmiin barnoonni islaamummaa keessatti qabu waan jedhu hayyoota akkamiin, namoota akkamiin, beektota akkamiin islaamummaan kun barraa'ee dubbifamee hanga har'aa turuu danda'e waan jedhu gabaabsitee akka ammoo hawaasni jiilli lafaa dhufu labanni lafaa dhufu kuni bifa saniin itti hidhatee gartee gaheen islaamummaan beekumsi islaamummaa keessatti qabu maal akka ta'e ibsuu keessatti hidhannoo fudhatanii akka itti gartee fufan taasiftu. Inshaallah haalli yoo naa mijatee jedhee akka isin gabaarrallee ooltee tatamsa'inallee argattee nama hedduu bira geettuu fi masjiidan gugurdaa keessattuu masjiidan gugurdaa keessatti akka isin gartee akka mata duree tokko taatee barruudhaa fi eegasii gartee qara'amaanillee iddoo isin geettu gartee irra dalaga jechuu yaada qaba yeroo bifa inshaallah. Waan guddaadha beekumsi
addunyaa jijjiiraa hawaasa jijjiiraa waan ta'eef kan namoota kallattii islaamaatiin wal qabsiiftanii akkaataa waan quraanni keessatti jiru waan hadiisa keessatti jiru akkasumallee ammoo waan naareeshinii himama siiraa keessatti jiru wajjin wal qabsiisanii barreessan jedhee yaada. Yoo kana xiqqoo keessa nu bahuu dandeessani? Alhamdulillahi rabbil aalamiin faaruun rabbii keenyaati keessa baay'uun hin danda'ama. Wanni ani gaafa duraa irratti hundaa'ee waan sangaratti kaasuu danda'u isuma kana gaheen ummata islaamaa duraanii maal fakkaata? Akkaataan isaan gartee itti gara ilmiitti dhufan akkamii? Haala mijaa'aa isaanii mijaa'ee zamana isaaniitti akka fedhan dhugaa akka fedhan nyaataati moo rakkuma wajjin danda'anii garaa isaanii hidhatanii hogguu beelaallee hogguu dheebuullee itti marxifaniiti waan jedhu achi keessatti kitaaba san keessatti baay'inaan kaayuuf yaaleeti jira. Namni bifa hedduun gartee ilmii kana ofirraa dabarsa. Achi keessatti kitaaba san keessatti gaaf tokko Abdullah ibn Abbas ilma abbeera rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam namni itti dhufeeti itti makaanaan kee sadarkaan ati irra jirtu sadarkaa guddaadha ilma abbeera rasuulaati. Ilmii kana gartee inni Anas ibn Maalik irraa qara'uuf gugadduu itti dhufa bira dhufa maanatti dhufta Anas dhufu qaba malee maanatti dhufta jedhee inni gaafatee jennaan al-ilmu ya'tii walaa yu'taa. Ilmii bakka jirtu barnoota bakka jirtu fi deemanii itti dhaqan malee isin namatti dhuftu jechuudhaan deebii akkanaa kenneefi idaa namni iddoo inni jiru bira dhaqaniiti nama iddoo ilmii sanii irraa hubatan bira dhaqaniiti haajee barbaachisa bira deemanii sochii godhanii tokkorraa gara iddoo tokkotti deemanii xaarii bu'aa bayii hedduu keessa bayaniiti. Kana kan jedhuun dhaamsa guddaa achi keessaa argata. Al-ilmu ya'tii walaa yu'taa. Akkana jechuudhaan gartaniitiin dubbatama. Ilmiin ammoo miizaa qaba, sadarkaa qaba, darajaa qaba. Akkuma beekamu gaaf tokko Imaamu Shaafi'iin rahimahullah beektota ummata islaamaa keessaa tokko warra ammas gartee madhaba arba'aa warra madhaba afran ummata islaamaatiif gumaache keessaa nama tokko Imaamu Shaafi'iin hifdhiin ilmiidha. Ilmii onni irratti qayyabachuun natti jabaata. Akkam yoo ta'e gartee ilmiin kun na keessa taa'ee hawaasa kiyyaa fi gartee saba ummata islaamaa jedhamu kana biraa gahuu danda'a jedhee sheekuma isaa akka irraa qabu gaafate. Maal jedhee gaafata? Shakawtu ilaa wakiicii suu'a hifdhii فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. جتان دي بنا كنني ما جت هيك نساء شكوت إلى وكيعي شيككية وكيعي اتهمت ديجرا سوء حفظي همين يواك أيبت دبكية كم يوتهي واك أيبت دندايا كم تهي وهبت واك أيبت دندايا جئتي قافت ديجي فأرشدني إلى ترك المعاصي أكيد واك أيبت وهبت تدنديتو يوكا قافين برباد تاتي هما يكجي أو ردو يكار فقاتشون سرها جلاتون أنجي يكيدا تكو بلا يكانوا مصيبة علمي تهو يكافهمين كأيبنا لم نقرتي وهبته دبسي سته يرونو كنجيجا وأخبرني سنقفتون إفننا هميجي بأن العلم نور بكم سكون إفننا تهو إفننا ربي قرتي قبروت إساك بافي إكيسا تهو ناهميجي ونور الله إفنني ربي يكون يموك قرتي أك أمبوليتي وكأك ماشوتي نمني إبساتي ittiin tajaajilamu gartee jiru isaa hawaasummaatiif fi jiru isaa kan dhuunfaa keessatti laa yu'taa lilcaasi warra akka baay'isu inumaan kennamu jedhu gartee ittiin dhaamsa dabarsaniif jechuudha waan akkanaa kana keessaa kumsillee ifaadhaa ifaattiin ibsatee namni gartee didimmisa keessa ittiin bahee gara gartee xariiqa mustaqiimatti karaa haqaatitti ittiin fooyyessuu fi ittiin tarkaanfatee ni'maa ammoo jannataadhaa ittiin dhaaluu danda'u jechuus keessaa dhiiruu arganna. Kanaaf kana fakkaatu waa hedduutu jira kitaaba san keessatti ka dubbatame kanneen hubachuudhaan jilli lafaa dhufu kuni gartee labanni lafaa dhufu kuni irratti hundaa'ee kan akka ifannanaatti qabsiifata godhatee bifa fahmii rabbi isaa kenneen irratti dabalatee akka inni gara sochii ilmiidhaa sochii fahmiidhaa godhu akka isa dandeessistu ka jedhu kitaaba san keessatti yaalee ture. Maashaallah kitaabichi hawaasatti barreeffamee gadi bahee kitaabni barreeffamee jira maxxansuu qofa ta'ee kanaafuu
أفان أربعة بريسنا فكان أفان أربعة براه حواسك إن أفان أربعة بيجون دندني أكانت لك هم بنجرا إيه كتابتي شمال أفان كم أما دبنا كنا أفان كم دبتاجر كنا إيه كإسا تمساسين إسا جلت بريسين إن شاء الله يروق بابا متنسيني قبل رح أقول له بيدي كرا فاروتك إيه ما شاء الله ونقول ريفو يقول سكنتها هاي قالوا ولا لولي أكيانا ترتان أكسم اللي أموت منظومات توحيد الرتي فتي تقوم مرة برتي فتي أبدا هذا سديه الله قبضان نو كافتني جرتان مي ولا لو تيسان تكلم ولا جيس فتني جيس اللي أمام منظومات تيسان اللي كسمت ولا جيس فتني تي قال سكنتها كي تي كوبي تي سنتال سيدنا إيه قال دوغانا منظومان كي يجرى منظومة بفسديه تي منظومة بفسادي سنكيسا تورابمتي كاستان قبر قلت رجرتي تورابمين اللي نجرتي بوليسا كين أباكين يدري هجالو عمر بقولة قد أجودان وقوب جولمات وقوم مدرسة كيستي برنو أبيران كينا شيني كينا شي عبد المبين نمني جي أمان جتشوتا إسان زيرو سنة منظومات آن تمساس ولاني الرا وانغري هم وهي رانو كتبني وانسان جلو ما كيستي مقبسيسني سغليدا وانسان جچو ركا كايسي ولفدي اكبوراتي تفددانيس بودر لغا غرتي منظومه حق صديقه ست صديقه افريقيا يا ليجرا يسي سنكيسا متا كلا مسدغيسي سونيا يا متدريسي اي انيسين منظومان سنجتو كيس باي انك العربي وكيس قبدي اكلني الله الله ربي يا رحمن نعما ويا برو روح وريحان كيساد بالليل مكيهاتانو الله الله ربي يا رحمن نعما ويا برو روح وريحان كيساد بالليل مكيهاتانو الله الله ربي يا رحمن نعما ويا برو روح وريحان كيساد بالليل مكيهاتانو أكلت ديمتي من ما تدري سيتي أشرنا لمو أبياني بيتين هدون منظومات كاسيتا تكوكو تجيرا دوني ما تدري سيتي ولا لو أفعل أربعة مو أفعل موتين مريض ست سنتين ولا لو كيرات ترتني كان مو كبافتان ولا لو هدو باسه ولا لو جبابدو جولين مدرسة كيستي برتو والبرسي يفتر جولين قرتي قرا إسلام ما تقرا ديني تكاكاسو مقطع يسير جبابسه هدو يسير أباسه تعفن عربات باس اللي نجرتي تعفن أروموتين كاه اللي نجرتي رباعي اسمه تعفن أروموتي باي وعنجي أك رمضان يا جاء رمضان ويون نساء صومنا أياما معدودات جج ربي والآن جج كانت فكرت تجدو يدوسي نمني سوتشي قرتي باديا بيبالي كان كيسة ديني تو جولي مدرساتي بخلاني أنا كيسة فإنن أرجودن ديوان كنا فكر وان هدوان جولي هوت وان أبوت هوت وان قال إسلام ما تيت كنا جبابا أنا قرتي ما تكاس موت حكيسو دندو واحد تبني رتي عليه توري أكان ما شاء الله وان قلت هذا مرين كنا بايك مجلسنا رجع فتوني كنا كسكنتا كنا كمدا جيران عبدين كوا دوائن قلنا الدنيا يوم ما نقدر يبي كورونا كنا كيس كوفيد 19 جرام كنا كون تجمان بيكيس الدنيا بتورتي أرجمي جرا ركون كنا موت جرا بيكنا سيني أرجمي جرا هواسني كنا موت يو حالا ولا تدفين لا إسات الرهان كي ركولي دفين كل ولا تدنا جرامي تي بيوت هذا من كيسة توكو ميدو عايش نقولاتي وان بيخانات لي عواز نكنا لكذا تفراتي سودن دو كذا ويتوف إيه قدن دو دافع برسني كذي دواعي لانو كول وده إيجا بريدا بيتا دنيا تنرى جرات شونس جرا دونس جرا كوني حكمة ربي قبروت إساك إساتي دلبو ربي قبروت إساكنا ويتجري لولا ولي قالاتين دنيا تنرى نم يبدو جيجسا yeroo garii ammoo dhibee garaagaraatiin jiruu addunyaa tanarraa geggeessa wayita garii ammoo loluma jidduu filamaanii isaanuma walitti bu'iinsa godhuudhaan namni hedduun lubbuun isaa gaaga'amarra gahee akka duniyaa tanarraa bobba'u taasisa
كوني مرتو حكمة ربي كيناتي هاته ملي واحد أكو أمني نبي محمد لفتنا الرندومني أبديك من إسلامك أمة إسلاماتيت رسول الله دعائي هدو كرتان صلى الله عليه وسلم وجران اللهم صل وسلم وبارك عليه دعائي هدو كرتان دعائي سامر أنكيسا يا ربي أمتك يا فتنة ولي قلاتين كتاتي ولي قلاتين أكو أمة عادي في ثمود وتتوكل غرة فت أمتك يا نجنا فتني يعني كرتاني أمس لولا جدو إساني تبى بديسو أمتك يا نجلا أكمل كما يا ربي نجلا ودين جلني دعائي كرتاني جرو دعائي بيرو لني جرتين دوبا قادوا أيسان كيسا قريسي أواني قريسين أوان مجعني جها ربي كينا في الرأرة دي دم تجير ترسولة كينا سان كيسا لولي جدو إساني تدين فامي قاد أمني لبونا مهدود أغرتي وريكا ما في وقع لبوبا يوتافسات إلامون إن أبامو إسيس الرافو أنونا نجع مجلا عذاب أمو وليقالاتي لفر إسان فتو هكا قراء عاد ربي اتفيت هكا قراء تمود اتفيت هكا قراء أمي لو اتفيت ربين كين كقرآن مولود اتفيت الدنيا تنرى نموت هدوت ويتتكم بقى كقرآن أمي لطفاء فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كربي جاي قرتي دتشي مكانها أكو مجرور البوك سني دتشي أفن قد بسني كأولا تجرى تقول لي إيران هفين علت كإيران هفين كدبرتين هفين كون نسان هو تنكبين نسانين هفين أكست اللي في تأجر ربين كين في دول لندن ده أقل قالوا هم دعاء رسولك الناس كأتمتي ربي كين نبيرت أتم أرجعته عذابنا كست والبير نوفيت أبديك أمنا هذا هو جوج إنه أمون نوفيت جنة وروني قريب ويجوني قريب وفدقتشون هنتاهو نعم صحيوتك إننا أجيل فما قرتيتني أمني برتودني منا يعلى وري ممكن كردفون كل ما إيجاتشون الدم فقاتشون وان أسباب قرتي دوبا إيجانا حياتنا لما إيجو أبتشون ركون قو كل توجيه من رسولك صلى الله عليه وسلم كنا قدا قافا سيدنا عمر بن الخطاب أميرة هجرتي إبين بفكنا إبين طاعون جدم إبين أبو أن أكمل نماميدو كلبوت صحابة هدو نموتكم صدومي لما جلق يعني بوباسي زمان سن هبنا أبو الراكن كاي بيتون هدون لبو نساني كيس دبرت جست قافا كان أدون سيدنا عمر بن في جنان صحابته هدو تيسيسي مريحجيسي إبين أكنا إرقامي في أمو بيسان سوتشي قرتيتني أمو بياتي ديمو سوتشي قلو بربانا مالقونا جنان هندامين جانين صحابوني هدون namni gariin ammoo kaatee eega gartee akkatti jeeshii kana kurfeeffattee kaatee deemsaaf kaate kamitti manatti deemtaa ka jedhu gaafiin gara biroollee isaa ka'ee jennaan namni wahii saxaabaarra jidduma kana isaanii kana haasawutti dhufee ana bira ilmitu jira fahmitu jira waan kana keessaa rasuulli gaaf tokko sallallahu alayhi wa sallama dhibeen biyya tokkotti galee yoo dhageettan biyya sanittilleen dhaqina biyya sanirraalleen bayina إنما هو نملي لبون براك كيسن ديمينا ولتي ما كمينا وللرا ولتي إبين كمرتي إبين فالوان تايب إبين تدوان تايب سنوتو تالي سنكبتا سن مراو إيغانا غاغا أما في غرتي لبو جرينيا أبسيسو راف سنسات إلا كجانين اتماني جرو خلرتهم دعايودان أكمتي إيغاباتي دي بتجنن نفر من قدر الله إلى قدره قدر مربي كي نجلا غير قدر ربي كي نات دي نجاني كاني جيشي ساني في قبتني جند مدينه دي بو بانجلاتي من اسلاما كان باي ان غرت امانان بيكسي كناف دي كان اما ربي نور هذه بسجنا يبي بري في دي ربي سان مكوريني غاغا اما سكيس جرو لي ربي نور ها قبو سلي بك مجرو مراه ربي نور ها دامسو كل جدو اساتي نغاينو ها باسو حواسني كأن أمون سنيد أمن وجرات نمني مقطعني كوني سنجاهي ويارا أفير رات أتنرتي بفجر جراتي نقرتي والأجرتي نينجني ربي لبوك سن اللي هبرارو ربي سن اللي هاتيسو تكربي كيسن وجرات لا سنين جدا يو ربي جاغرتي تنين عمري إيران وكنتي نينجني بفا أكناتي بها سو أكناك كنا فكاتون
obboleessa keenya walii walitti deebi'uun hin mala jedhee inshaallah abdii qaba. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أستاذا باي سنغلتي فنا سكنت قبل باي بلد ساي رو باي بلد ساي رو جندور سني تكملنا جرا لكن فتوى ذاك سكنتان كنا كجلتوا كشيخ محمد أمين شيخ مروج جنتاس والناس مرات كمرما سكنتا التانون ولد تقولد جالوتي نجني في سلام ربي سنبرا حجرات جنة ولا طبعا